munkure Hindu pasang borome akabiya gurgure Hindu pasang borome akabiya gurgure Hindu kasaraje akka adawa dake Hindu kabanda ta'e diga diragan nake Harran falme sirreessa seenaa karaarraa maqe Harran falme sirreessa seenaa karaarraa maqe Ijoollee jalduu kooti Ijoollee gindoo kooti Ijoollee salaalee kooti Hundumtuu naannoo kooti Hundumtuu naannoo kooti Baddaaleen nurrumaa gaangeen laltu Hundaan kee jedhanii Kan jiruuf barri darbee Kan du'eessa bu'uunii jedhanii Kan jiruuf barri darbee Kan du'eessa bu'uunii jedhanii Joya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuun maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee shawuu yeroo hundumaa sanbata dura galgala keessaa sa'a lamarraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalee keessummaa isinii furannee dhufnu har'as keessummaa ajaa'ibaa tokkoon isiniif qaba. Garuu kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Sagantaa keenya sponsora gootanii daldala keessan beeksifachuu yoo barbaaddan nuuf bilbilaa. Keessummaan keenya har'a dargaggeessa tokko sooshaal miidiyaa irratti agarra. Taalentii ajaa'ibaa tokko qaba. Dachisii qoomandoo magaalaa Shaashamannee irraa barbaanne finnee har'a istiidiyoo keenya keessatti waan baay'ee irraa hubattu kennaa inni qabu kanas dhaggeeffattanii akka cinaa dhaabbattan abdii guddaan qaba. Hundee bilisummaa maqaan isaa Hundee Bilisummaati. Hundee Bilisummaa gara waltajjiitti. Yooyyaa Hundee. Jirra. Akkam Sayyuma sariitii jirtu nageenyi badhaadha yakkamatti nooru nagaa baga nagaan nuftee hundi baga nagaan eegda karaan akkam bareeda Shaashamannee irraas ga'uun kiiloomeetira meeqa sirraa fudhate Shaashamannee irraa aga asiitti kiiloomeetira 255 wanta ta'u qaxxaamurree dhufne egaa bareeda ka jireenyi kee achuma dhaloonni keessa dhaloonni koos achuma barataadha ayyee kutaa meeqa baratta amma kutaa 11 baradha maqaa makee sirriidha Hundeen Bilisummaa maqaa kana kan naa baase akaakaa kooti egaa namni tokko maqaa tokkoon qabaatu hin beekta maqaa kana akaakayyuu koo gabbitaa eebbisoo tashitee jedhama egaa maqaan maatiin koo naa baase maqaan biraas jira garuu isaan waamamuun jaallatu. Amma kanaan su'ama hawaasi mana barumsaattis kanumaan beekamta? Mana barumsaatti abbaan koo xiqqeenya koo irraa kaasee maqaa biraatiin na galmeesse mana barumsaatti. Gaafa na galmeessu lakki maaliif akkas goota jedhee akaakaan koo isatti haasa'a ture abbaa kootti. Innaa haasa'u erga galmaa'e amma kutaa 8 irratti hin jijjiirama maqaan. Yennaa sana barsiisaan koo akka carraa ta'e hin dhufne ture dhukkubsatee ture. Kanaaf maqaanis otoo hin jijjiiramin darbe amma garuu yaalii irra jira akaakaan koo fedhii koo osoo hin taane hin jijjiirsisa jedhee maqaa dureessaadhaan na galmeesse abbaan koo. Dureessaa jedhee galmeesse. Hundee dureessaa. Haa ta'uti waluma fakkaata. Akkas jedhee amma jijjiiruuf ta'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya irraa akkuma na cinaatti argaa jirtan dargaggeessa Oromoo magaalaa Shaashamannee irraa kennaa ajaa'ibaa qabu sagalee isaa isin dhaggeeffachiifna. Sooshaal miidiyaa irratti agarree eebba adda addaa irratti yeroo inni weellisu istaayiliin isaa, akshiniin isaa, sagaleen isaa hundumaan goota keenya kan jaallannu qaalii keenya waaqayyoon lubbuu isaa kan jannataa nuuf godhu acee nutti fakkaate. Baay'ee irrifadhe uffannaan isaallee
Viidiyicha daawwannee walitti deebina. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf nam-tolchee dhaabbata ittiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-111-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Yeroo weelluu kana weellis eessatti kun? Akka carraa ta'ee ani namoonni baay'een akkaatumaan ittiin deemu kanaan maaliif baandii seenne baandii faana gaafa hojjettu muuxannoo jabeeffataas deemta namni gaaf naan jedhu anis fedhiin qaba seenuudhaaf hojjechuudhaaf aartii kana keessatti baay'ee fedhii guddaa qaba. Haa ta'uti yeroodhaaf barumsa wajjin naan mijanne egaa wanti hundumtuu barumsa booda ta'a. Barumsa qabaachuun waan gaariidha. Barumsa kutaa meeqa barachaa jirta? Kutaa 11. Kutaa 11 baratta. Yeroo waltajjii isaa irratti weellistu miira uummataa agarteetta. Akkaataatti maanguddoon tokko ofitti si qabdee si ammattee si gallakkisuuf aadde. Maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Jechuun namni tokko waan hojjetu tokkotti gaafa fulli uummataa ifaa ta'e gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Egaa gammachuudha wanni biraa. Baandiin sun kan jalqaba keetiiti? Duraan sirbiteen beektu baandii wajjin? Manumatti shaakala malee baandii tokkoof bira iyyuu hin deemne. Garuu nama muuziqaa baay'ee beeku fakkaata jechuun nama muuziqaa keessatti guddate riitimii eeggattee gaafa weellistu. Tarii ta'uu danda'a. Waan hunda manumatti shaakala riitimii isaas sirba tokko gaafa dhageeffadhu irra deebi'ee hojjechuudhaaf baay'ee natti salphata. Kanaaf gaafa baandicha san bira deemus akkuma amma isin jettan kana muuxannoo guddaa nama iddoo biraatitti fudhatee dhufee fakkaata. Nama hawwisoo keessa ture wayii. Akkas jennaan lakka ani hin deemne. Kun jalqabuma kee taate waltajjii irratti ol baatee kan weellistu? Jalqabuma yaa. Akkasitti hojjetaa ture kanuma gaa. Viidiyoonni lammaffaa mana barumsaa eebba wayii Taekwondo keessatti weellista sunoo. Uffannaan kee illee istaayiliin kee kanuma haceeti. Itti yaaddeedhuma isa fakkaatteedhuma achitti waltajjii irratti mul'achuufi. Jechuun annatti tola uffata isaas yennaa uffadhu baay'ee natti tola. Viidiyoon kun dhiyeenya ture. Dhiyeenya kan waraabame. Viidiyoo isa irratti namoonni baay'een keessaan ani sooshaal miidiyaan fayyadamuun ture. Hin fayyadamu kama namaatiin waraabaa gallakkifama. Ana fakkaataa achumarraan kan haasofsiisu namni baay'eedha. Kan maqaa keetiin baname? Baay'eedha. Maqaan kootiinis maqaa dhuunfaatiinis banatanii irratti kan postotan jiru. Kanaaf yoon carraa argadhee achi deeme karaadhuma saniin deebisaafi yeroodhaaf bilbila akka harkaan qabne achumaan beeksisa. Kanaaf viidiyoonni kun dheena ture eebba ispoortiirra ture dhugaadha. Achi ture namoonni baay'eenis viidiyoo amma maayii bahee kanarratti namoonni baay'een yaada baay'ee poozitiif ta'e naaf kennaa jiru. Wallee Hacaaluu baay'ee dhaggeeffattaa? Baay'ee baay'ee. Viidiyoo isaas baay'ee ilaalta? Wallee qofa osoo hin taane intarviisaa Amaariffas kan inni Amaariffaan hojjete Oromiffaan hojjete jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti baay'ee jaalladha. Akkaataan itti isteejii irratti weellistullee maayikii itti qabattullee istaayiliinsa kanuma isaati. Erga hojjechuun hin oolle fakkeessuudhuma. Nama jechuun baay'ee waan sana hordofee sirriitti diiteeliidhaan keessa bu'ee ilaalaa ture fakkaata jechuun akkaataa namatti itti waltajjii irra yeroo jirtu ufaa jettus namni amma sin ilaalee akkasumatti dhaggeeffate Hacaaluu fakkaata. Dhugaadha yaa shaakala guddaa waan na godheef ta'uu danda'a. Baay'ee jaalladha baay'ee amma jedhamu oli kanumaa natti fakkaata. Sirboota isaa hunda sirbita? Hunda isaa. Waltajjii irratti? Hunda isaa nan danda'a. Kabiraawoo kan artistoota kamiiti kan? Artistoota isa qofa osoo hin taane artistoota Oromoo hunda baay'een jaalladha.
Doktora kabajaa Alii Birraa, Qamar Yusuf, Umar Suliima fa'aa dabalatee baay'ee jaaladha geerarsoo isaa. Baay'eedha artistoota baay'ee qabna si waamee fixuu hin danda'u. Joorji Abbuu. Joorji Abbuu baay'ee. Isa kan bilbila kee gannaa kennee. Dhugaadha. Joorji Abbuu akka carraa ta'ee inni yeroo hundan dhufa viidiyoo waraabuudhaaf nu bira. Gaaf dhufuu isaan wal arguudhaaf baay'ee hawwii guddaan qaba. Garuu naan mijatu akka carraa ta'ee yennaa baandii Biiftuu Birraa jedhama baandiin ani itti seenee dhiyeenya kanatti hojjetaa ture. Achi deemu Singitan jedhamti. Singitan eeyyee. Singitan ishiitu ani hin beekne ture. Sagantaa yoo hojjannee deebina achirraa iddoo wayii sin geessan jettee hoteela qobateera inni. Hoteela san gaafa deemnu Joorji as dhufee jira isaan wal si barsiisaa naan jette. Baay'ee gammade. Maaliif adi artistii yeroo jalqabaa argedha. Jalqabuma kee isa gartu. Yeroo jalqabaa. Kanaaf of to'achuun dadhabe. Miira baay'ee gammachuun natti dhagahame. Isa bira gaafa deemnu wal barannee baay'ee innis kana dura viidiyoo irratti na beeka. Viidiyoo irratti na argeera. Kanaaf baay'ee mucaa jajjabeeffamuu qabu jabaadhuu naan jedhe. Bilbila kee baay'ee barbaannee dhabnee isa bira argan. Bilbila koos ka isaas qabadhee kiyyas qabatee ture. Akka carraa ta'e ani immoo bilbilli isaas na jalaa bade. Bilbiluma wajjin bade. Akkasitti baay'ee na jajjabeessaa ture. Erga viidiyooleen sun lamman gallakkifame uummata biraa maal dhageessa maal siin jedhu? Uummanni tarii akkuma amma siin jettan kana akkuma duratti isiniin jedhe waan na keessa namaa jiru dandeettii na keessa namaa jiru gadi baasanii gaafa ibsanii hamilee fa namaa kennu. Kanarratti immoo onnattee atis akka hojjettu si kakaasa. Kanaaf yaadni isaanii guutumaan guututti kan yaraa ta'es jira. Kan yaada si deeggarus jira. Ati isaan keessaa kasi gargaaru fudhatta maaliif fuuldura kee laalaa deemta. Kanaaf ani namni yaada gadi bu'aa kennu san homaa natti fakkaatu maaliif jabaadhee hojii kiyya qofa hojjechuudha malee. Akkasigaa. Jettuun numa jettee calluma jettee yeroo baay'ee gaafa namni hojii hojjetu kan mogolee namaa buusu baay'ee jira. Kan si jajjabeessu caalaa kan mogolee namaa dha'u jira. Ati waan akkasitti gurra kennachuu hin qabdu. Taalentii qabdu, dandeettii qabdu, ofitti amantee jennaani waan kan biraa siin jiru dhaggeeffatanii gadalmaan mitoo maal jedhu gaafa gaaratti iyyan gaari namatti deebisu sana waan akkasii dhaggeeffachuu dhiistee hojiidhuma keetti jabaachuudha. Sirba mataa keetii immoo naatti waan hojjette qabda? Egaa akkuma siin jedhe barataadha. Barumsa bukkeetti mootu fedhiinna keessa jira waan ta'eef waan tokko tokko nan hojjedha. Egaa hojjechaan jira egaa. Yeroo ammana jedhee murteessuu hin danda'u garuu hojjechaan jira. Yeroo dhiyootti dhuma dhufta. Garuu fedha qabda amma gara walleetti dhufuudhaaf. Kaayyoo kana qabda immoo akkasumatti hooppiidhaan al tokko tokko yeroo dhuma sagantaan jiru achirratti wallisuu barbaada. Dhugaadha. Namni tokko waa isa keessa jiraatu malee sosocho'u. Kan ammoo kan milkeessu waaqa. Egaa hojjechuudhaaf fedhiin qaba baay'ee. Gara artiitti seenee hojjechuudhaaf fedhiin qaba. Haa ta'uti naannoo keenya sanatti hojjechuudhaaf wanti baay'ee abdii namatti horu hin jiru. Erga hojjetame immoo achirraa as deddeebi'aati. Wanna gaarii ta'e uummatatti mul'isuudhaaf wanni sun xiqqoo ishee fageenya nutti yoonna jedhe. Barumsa kee irratti dhiibbaa sirraan hin gahu? Gaafuma gara artiitti dhufu kaatu moo amma kutaa koo lama fixutti edda? Jechuun waan naa danda'ame nan hojjedha. Barumsuma irra otoo jiru nan hojjedha. Achi keessaa yoo ba'e immoo hin ta'u waan ta'eef bukkematti shaakalaa akkaataa saniin barumsa kutaa 11 irraa yaa'u carraan namaan beekamu garuu dhiyaadheera. Malee yoo gargaarsa argatte hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Qophiidha yaa. Ammatti garuu humna isaatti hin qabdu barataadha. Barataadha. Egaa maal goona hamma as jirutti haasaa duwwaa otoo hin taane dandeettii keessa daawwattooti keenya akka isaan ilaalanii fi baandii qabna asitti wallee tokko hin jenna daawwattooti keenya immoo sana ilaalanii dandeettii ati qabdu waltajjii irratti sagalee kee ilaalanii
siquunnamuu kan barbaadan yoo jiraatan bilbila keessa kaa'uu dandeessaa yoo fedha kee ta'e hojii adda addaatiifis walaloo barreessuun kan si cinaa dhaabbachuu danda'u jira. Istiidiyoo ispoonsara sii gochuu kan danda'u jira. Akka hojjettuuf taalentii ati qabdu kanatti yoo itti amananii gaaffii namaa maleessa namni gurbaa kana gargaaruun qaba kan jedhu numa argama. Kanaaf yoo si quunnamuu barbaadan eessaan si quunnaman akkamittiin? Akkuma jettani bilbila koorraanis na argachuu danda'u. Yeroo dhiyootti bilbila nan qabadha. Karaadhuma saniin waa hunda sooshaal miidiyaa amma irraan fagaadhu. Maaliif baay'ee karaa saniin naasofsiisuu danda'u. Yommuu istiidiyoo keenyatti bilbilanii si gaafatan wal si quunnamsiifna. Siinii daayirektii namni si quunname ispoonsara si gochuu barbaadu kiliipii audiyoo waan barbaachisaa ta'een akka itti jajjabaattuuf jechuudha. Garuu sana dura maal gochuu qabna? Taalentii kee ilaaluu qabu. Dhugaadha. Kanatti akkam shakkii qabda? Shakkii hin qabu. Dhukkee irraa qabnani? Hin Manani maayini dhukkee irraa qabna. Hin danda'ama. Kanaaf waan baay'ee si gaafachuun karaa irraati dhuftee ammas immoo deebitee deemuudhaaf jetta dhaamsa qabda. Dhaamsa uummata Oromoo maraaf nan qaba. Dhaamsi ani qabu egaa artistiin ija uummataati. Artistoota keenya isaan fuuldura jiran tikfachuudha. Maaliif kan duraatu of eeggannoo dhabuu keenyaan baay'ee yaaddoo keessa buunee yeroo hunda amma yaada keessa galuu otoo hin taane wal tiksuudha. Bakka jiranitti wal tiksuudha. Isa fuuldura keenya jiru immoo jabeeffatanii hayyuu ofii wal dhageeffachuu wal utubuu kanan dhaama. Akkasiga. Hayyee mee gara xumuraatti tun hin geessin dura sirboota viidiyoo kee kan sooshaal miidiyaa irratti arge viidiyoo lamaan isaa kana ceeti. Artistoota biraan mee yeroo hundumaa waltajjii irratti kana yookaan wallistu kan fakkeenya kan sii ta'a. Ani ammaa fi dhugaa sa'uudhaa fi isteejii irratti yennaan hojjedhu egaa fuula namaatiin deemta. Maaliif kana naaseenii gaafa jedhu fa'a odirqiteetuma seenta. Maaliif fedhii isaanii guutuudhaaf. Wellee sirbu fanatti himu. Maaliif waan jaallataniif. Natti himanii waltajjii irratti kanan sirbu garuu sirba Abbabee Abbishuu Tantaallee Bishaan Aroosee jedhu sana. Isas nan sirbaa sirboota Alii Birraa sirboota Qamar harka caalu garuu kan Hacaaluuti. Fakkeenya guddaa kan ta'e osoo. Isuma dafees kan naa dhufus isa. Haa ta'uti garuu kaawwan bukkeetti qabu osoo hin taane hundas nan jaalladha. Hacee waan lubbuun nu biran jirreefis yaadannoodhaaf. Ana mataa koo yerootti sirba Hacee jirtu jettee geerara jalqabdu miira wayinatti kaasa. Kan ammoo atis waan beektuu fi yeroo hundumaa bakka isaa sana isa ta'ullee ta'uu baanne fakkeessineellee ittiin yaadachuu qabna waan jedhameef. Egaa namoonni sagantaa adda addaatiif waltajjiidhaafis maaliifis akka irratti hirmaattu dandeettii kee kana ilaalanii yoo si gaafatanii nu gaafatanii wal si quunnamsiifna. Garuu aniifatti sagantaa tokkoon addaan hin baanu. Kun amma hawaasa wajjin wal si barsiisuudhaaf. Hundeen eessaa dhufee hundeen mucaa akkamiiti jireenyi isaa maal fakkaataa eessa irraati kaayyoon isaa maanni gara fuulduraatti maal gochuuf adeemu kan jedhudha. Amma kan dubbanne waaqayyoo jedhe immoo waggaa akkarraa ji'a akkarraa hin beekamu bal'inaan immoo waan biraa irratti dubbanna ta'a. Kanaaf jabaadhu umriin nu dheeressu hamma dandeenyetti nutis istiidiyoon keenya suma wajjin jirra. Anytime gaafa barbaaddetti dhuftee baandii keenya wajjin wallee barbaadde wallisuun siif banaadha. Kennaa si keessa jiru kan akka inni guddatu barbaadda. Galatoomaa dhugaa. Baay'ee galatoomaa. Dandeettii keetti waan hin amaneef si argee artii keessan ture hin beekta. Hin beeka. Tokkichumaan gaafan argu namni kun nama guddachuu qabudha kan jedhu na keessa dhufe. Dhugaadha. Baay'ee galatoomaa dhugaa gamanumaan carraa nama galateeffadhu yoo naa kennitanii tokko isin maaliif akkuma jettanii namni hojii nama argee nama jajjabeessu waaqarraas waan guddaa argata. Maaliif nama fuulduratti qabuun nama jajjabeessuun waan guddaadha. Kanaaf baay'ee galatoomaa waan na biraa waan na jedhuun qabu. Ayye jabaadhu atisi
Asuma naamsa tokko immoo kan si dhaamu guddatta waan baay'ee hojjetta you are young dargaggeessa kennaa isaatti qabda garuu amaanaa waan hin jedhu amala har'a qabdu kan akka hin geeddarre ijoolleen keenya xiqqoo gaafa beekamtiin dhuftu dhugaadha. of tuulummaanis duukaa dhufti kana baay'ee of eeggadhu akka obboleessaatti sitti dhaammadhu maaliif hawaasi keenya immoo ol si fuudhu immoo gaafa lafaan si dhahu kan ol si kaasu hin jiru. Qeenxee tokko sirbameen uma tokkichumaanii samaayi gubbaa of kaa'ee bobbokoksee deemuu sana keessa ammumarraan durseen sitti badda. Bar tokko namichi mataa malaaxaa sun maal naan jedhee naan jetta. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gaa sagantaa har'a qabnu gabaabduu xiqqoo tokko isinii furannee dhufne irraa kaayyoon keenya inni guddaan haasofsiisuudhaaf miti hundee. Wallee tokko akka inni isinii wallisuun barbaada. Baandii wajjin dhaggeeffattanii gubbaa kana jajjabeessuu cinaa dhaabbachuu kanneen humna qabdan immoo ispoonsara gootanii bifa adda ta'een wallee mataa isaatiin akka inni gadi ba'u dargaggeessaa umuriin isaa reefu waggaa 16 ijoolleedha kutaa 11 barataa magaalaa Shaashamannee jiraata waltajjii jalqaba isteejii irratti ol ba'een kennaa isaa mul'iseera viidiyoo silaa daawwattan ammas immoo waltajjiin inni ammaa kun sadaffaa isaa ta'a baandiidhaa wajjin gadi ba'uunsaa kanaafi yaada isaa ilaaltaniitu dandeettii isaa ilaaltanii akkasiin murteessitan isiniifan isaa gama waltajjiitti nu waliin tura. Shenidan, Etumashe Fiduti, Adashe Guditu, Olif Gadikati, Sapotu Oromo, Sheni Yomokoti, Sheni Yomokoti. Baay'ee galatoomi hundee horii bulii ulfaadhu egaa dandeettiin kee ajaa'iba akkuma kanatti akkuma sila siin jedhe gorsa obboleessummaa si gorseera amalli kees bifuma kanaan dandeettiin kees bifuma kanaan haala amma bareedee jiru kanaan wal cinaa deemuu nuuf qaba baay'ee galatoomi daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa dandeettii hundee bilisummaa agartaniittu obboleessa keenya kana dargaggeessa kana cinaa dhaabbachuu warri barbaadan bilbila keenya nu quunnamaa walis hin quunnamsiifna gara waltajjiitti gara hawaasaatti ba'uu qaba. Akkuma kana silaa hundee nama tokkotu Minnesota irraa gammadaa buttaa jedhama jiraataa Minnesotaati. Viidiyoo kee jalqabaa namni argee natti erge isa. Gurbaa kana barbaadinaan jedhe. Ammas viidiyoo kee isa lammaffati baay'ee si barbaadaa turan kan lammaffatis natti erge. Gurbaa kana barbaadinaan jedhe. Lafa ispoortii sana keessatti Shaashamannee waan jedhu argeen Shaashamannee irraa eenyuun quunnama jedheen bilbile George Abbuutti bilbileen viidiyoo kee itti ergee gurbaa kana beektaa jennaan eenan qaba bilbilli isaa kan oonaan jedhee bilbila kennaa kenna. Amma gurbaan kun Minnesota kan jiraatu gammadaa buttaa kun maal siin jedha jabaadhu gara fuula duraattis waan dandeenyeen si cinaa dhaabbannaa. Amma immoo gama istiidiyootti abtaamuun si fideera qeetti immoo anatu si deddeebisa kanaaf kun kennaa kee ta'ee amaanaa wayii si dhaamee jira as keessa jirti kanooti. Akka barataatti dabtarii ittiin bitattaa kophee ittiin bitattaa gara fuula duraatti garuu daawwattooti keenya bakka adda addaa irraa daawwachaa jiran si cinaa dhaabbachuu barbaadan ispoonsara si gochuu barbaadan sirbaan aawudiyoodhaan kiliippiidhaan waan barbaachisaa ta'een akka isaan si gargaaran abdii guddaa nan qaba jabaadhu kuni 40 gammadaatu ergee gammadaa jechuun piikchara isaa sin argaa jirtan as gajallaa jiru kanaadha jiraata Minnesotaati dhaamsoo qabaattee fatisi dhaamuu fi dandeessaaf. Dhugaanaa jiraadhu fayyaa qabaadhaa. Rabbi gara fuula duraattis kana duwwaa miti dandeettii kee kana arganii akkasi cinaa dhaabbatanis natti himaniiru. Horii buli. Faadhaa galatooma.